odeeffannoon haala fayyaa abdii ilaalchisee hospitaalli himaa jiru nama yaaddeessa qalbiin na cabe. Haalli obboleessi keenya Abdii Raggaasaadha maal akka irra jiru haala fayyaatti wal qabatee xiqqishu waan dhaga'uuf namatti ulfaatu wayii dhageenyeerra kottaan hojii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey. Abdigo. Yusuf Balla. Abdigo. Abdi. Fayyada. Abdi. Bar Abdi surprise gona innet. Kamera lat difnet. Ay kun Abdii Raggaasaa miti naan jedhe yaa rabbii koo jedhee garuu dhugaan lafarra jiru inni ammaa kunis Abduma Raggaasaati. Abdii Raggaasaa hanga himamaa ture ol akka miidhame viidiyoon har'aan tana kun ragaadha. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa har'a yeroo saahiba isaa fi waahila isaa Haydarii fi Munashid Awwiin laaluuf dhaqan Munashid Awwiin akkuma deemaa dhufee hulaarra gaheen yeroo Abdii ijaan argu ilaaluu dadhabee hulaarratti qaamni isaa hadoodee gaafa rifatanii fiiganii hatattamaan deebi'an argeen daranuu qalbii cabe. Haydarii fi waahillan isaa hundi isaaniitu duraan waan arganiif baay'ee rifachuu baataniis miidhama isaas sadarkaa inni har'a irra jiru kanam hamaa ta'uu isaa fi ulfaataa ta'uu kan ibsu nama haarawaa amma isa ilaaluu dhaqe kanaadha. Yaa Abdii sagalee isaa dhagayuun nuuf gammachuu ta'ullee Munashid Awwii yeroo balbalarra gahan ijaan ilaaluu dadhabanii miirri rifaatuu fi namni kun dhuguma Abdiidha jedhu itti dhagayamuun dafee hulaarratti warra seene jalaa hafee deebi'e. Miira isaarraa wanni hubanne Abdiin inni kalee isaa sun hin jiru jechuudha. Abdiin har'a jiru akka isa kalee isaa fuulaan seeqee ilaallu sanii miti. Ilaaluun har'aan tana akka hin danda'amnee fi yeroo isa argitu gara jabina dhalli namaa isa irratti raawwate irraa sammuun kee akka hadooduu fi narviin qaama keetii gogaa isaa ilaaluu dadhabee akka hulaarraa si deebisuudha. Kaleessa Abdiin gartee har'a gaafa ilaaluuf deemtu onnee kee amansiiftee sammuu kee to'attee garaa kee jabeessitee Abdiin kaleessaa sun akka hin jirre ofitti himtee seenuu qabda jechuudha. Ay gara jabummaa nama bifti isaa bareedu san har'a ijumaan ilaaluufuu dhalli namaa akka dadhabu goote akka namni fuula isaa argee rifaatuudhaan dhama'ee garatti deemullee wallaalu goote. Munashid Awwii kan rifaatuun of wallaalchise yoona Abdiin fuulli isaa gogaan tokko irra hin jiru jechuudha. Ija isaa amanuu dadhabee qaamni isaa hundi lolee fiigichumaan deebi'ee seenuu sodaate. Deebi'ee isa arguudhaaf qalbiin isaa sammuun isaa qaamni isaa miirri isaa jalaa didee dhaabbate. Ay kun Abdii Raggaasaa miti naan jedhe yaa rabbii koo jedhee garuu dhugaan lafarra jiru inni ammaa kunis Abduma Raggaasaati. Simboon bareedinaa gogaan ilmi namaa ittiin wal beeku kun fuulli anaa fi ati ittiin wal beeknu kun kan ittiin wal dubbisnu kun Abdii Raggaasaarraa gara jabina ilma namaatiin fudhatamee jira.